ajjala jiraatanis abbaa barbaree sana kaleessa maqaa kan kee waaqayyo olchaadha jedhi moggaafadhu jennaanii natti dallane natti fakkaata. Yoo mirga keetii waan feetetti moggaafachuuni kun tarii akka dogoggoraatti fudhatte soorii siin jechuun barbaada. Kaleessa beekta waaqayyo olchaadha jedhi maqaa kee moggaafadhu jennaanii akka dallanuu wayinatti fakkaata. Kanaafi asumaani nu dhaga'uu mala waan ta'eef soorii maqaa feetetti moggaafadhu naa gabbaa. Waan sitti toletti moggaafadhu siin jechuu barbaada. Maqaa kee nan galchuu akka qoosaatti jedhe ammeenyaa fi miti. Ammeenyaa fi miti kun akkas jechuu barbaada. Barbaree hojii bittaa viidiyoon siin mijataa? Naa mijataa jira dhugaa fi kakatan tokko saara. Isiitii jedhe dubbiin kun akkam dhugaa ammam dhugaadha? Dhugaadha. Sawaaqa madaamii keetiitii obboleessi kee? Sirriidhe. Meeroo obboleessi keessa kam obboleessichi meeshaa itti godhi? Obboleessi kiyya sa'aatii saniif bukkee kan koo hin jiru. Inni kan itti galu bootaa biraati. Waan kana beekaa? Waa tokko obboleechi koo kan kanaa miti wal loluu keenyayyuu wanta beeku tokko hin qabu. Obboleessa viidiyoon suni viidiyoo tokko akka ragaatti naaf ergiteetta. Yeroo teessee inni dubbatudha yeroon suni. Viidiyoon sun yeroo inni taa'ee dubbatudha. Isa hidhame sana fuulli isaa jira jechuun obbiraa qabdaa ati natti ergoo osoo hin taane. An obbiraa qaba. Fuula isaa jechuun. Kan obbiraa qabaan. Dhugaadhuma rabbii moo? Dhugaa rabbii. Waadaa sii seenee qabaachuu keechee godhuree naa ergite. Yookaan akka gadi hin buunetti naa ergite ilaalee akkan amanuuf. Eddeerra kun achi waan ta'eef. Ani waan hin baasu jedheen baasu. Inti abbaa warraa qabdii waan jedhu komii kaase. Ayyee. Wanti kun isa dura heerumtee taate. Soba kun. Jechuun waan kaleessa sin gaafanne waan ta'eef irra deddeebi'aa jira quba qabaadhu waan kaleessa sin gaafanne yaada sarara dhaabbadheetanii quba qabaadhu. Soba. Inni heerumne isa dura jechuun isa dura heerumtee bultee. Ani dhageera tokkoon dhageera ani galgala. Mee waan inni jedheeraa maal dhageessine? Tokkoon tana dura heerumtee jirti jedheera. Ilmoo qabdi akka ilmoo qabdu ani hin beeku kan beeku obbolaa kooti jedheera. Durba taatee fi dhiira taatee fi durba taatee ishii hin beeku jedheera. Ani dhageessa. Eenyuun simoo? Haadha manaa. Eegaa. Ishiin ilmoon ishii dhiira taatee fi durba taatee ishii hin beeku jedheera. Ilmoo kee moo ilmoo kee akka jedhamti? Dhiira taatee fi durba taatee hin beeku jedheera. Ilmoo isaayyuu immoo inni hin beeku kan beeku obbolaa isaati. Inni hin beeku obbolaa koo beekeere. As deebi'ee immoo haadha manaa kiyyaa miti jedheera. Kan gidi waa baay'ee zabarraa raqee haasa'e. Kana garuu wanti inni dubbatu yeroo tokko haasaan isaa shakkii namatti uuma akka hin xiinxaletti waliin dhahaa qaba. An kanan barbaadu tokkoof tokko fuula isaa yeroo iite sana qofa bakka ragaan amma ragaadhumaa isa inni jedhes fudhachuuf akka dhuunfaatti namni ilma namaa waan waadaa galche tokko. Ani gurbaa amma jedhamu kana eessumadha jechuudha. Siigalee galaanaallee akka inni ittiin dubbanne godhanii jirani. Sababni isaa amma fakkeenyaaf abdii artee walii galtee fiddee hiisistee mana ishee keessatti barbareedhaan yeroo isheen gubduu fi yeroo abiddi qabsiifamu mana keessatti ta'a akka jedhu. Wanti kun seera akkamiitiin ilaalama? Hagam dhugaadha? Madaamiin hojiin ishee yookaan namni si qaxare tokko boosiin kee tokko miindaa si kaffalee miindaa keessatti waan barbaadera yoo godhatta inni dhimma isheen ilaallatu. Garuu madaamiin tokko nama mashee hojjetu seeraa ala fiddee mashee keessatti namni hidhu
dullaa dhaabbattee qabattee gargaarti jechuun miira kee akkamitti fakkaata? Taa akka jedhe. Okay. Mucaan akka jedhetti obboleessi ishee achi hojjetaa jedhe. Isheen ma fakkeenyaaf waan kana kaleessa hin dubbanne. Dhaggeeffadhu. Obboloonni ijoolleen ishiiyyuu poolisiidha jedhan. Bakka manni poolisiin jirutti ijoolleen ishee poolisiidha mana sana keessaa warra seera beekan erga ta'e namni tokko bakkeetii wal fidee mana isaanii keessatti gaafa wal hidhee wal garafu. How come like seera akkamiiti biyyi sun? Ataman goota waan kana. Kanatu gaaffii natti ta'e. Ana mana ilaallatu lamaan isaanii wal baala wal godhan dhimma koomiti. Koi deebinsii qaba kanaaf. Kanaaf deebinsii qaba. Akkana godheeraa ragaan koo kunuutii nuun jedha namni nutti fide. Ragaan koo kunuutii karaa fedhee na ta'u fidu akka fedhee na godhu fidu akka seexana ta'e godhu waan kana kunoo waan kana godhee ragaan koo kanaa jedha. Waan kana godhamtee taa akkamii jenne gaafa na lakki wanta kanaan jiru jedha ragaan kee maalii jedha waan ijaan ilaallu akkamitti ta'e jechuun fakkeenyaaf madaamiin hin gootuuf hin gootiin fakkeenyaaf waan tokko viidiyoon akkana laaltee waan AI ta'e AItiin ilaaluu dandeessa adda baasuu normaalii ta'u ragaan tokko yoo sitti fide immoo ta'e raa inni aman akkamitti namni ragaa sitti fidee nama hidhamee jiru viidiyoo waraabaa tumaa yoo sitti fide akkamitti ta'e seera akkamii seera cabsu malee wanta kana godheeraa jechuudha. Madaamiin sun seera cabsitu namni sun seera cabsu waan kana garuuti godheeraa jechuudha. Sababni isaa maaliif yoo ragaa sitti fide fakkeenyaaf akkamitti ta'a kan nuti jennu oo ragaan nutti hin yoo viidiyoo wayi nutti hin ergamne reebamaa waraabaa ragaan guddaan sana waan ta'eef yoo nutti hin ergamne hin amanne nama tokko blog godheera maaliif miyuutii hin qabu manni kee maaliif Maarqos Dayyuusatti ani Dayyuusa miti naashi miyuutii qaba kan si seeraan gaafachiisa kan saa'u seeraan hin gaafachiisu jechuuf warri dubbachiisu akkam kan si qofeen isii itti mul'ata. Galatoom yaa dhugaa kee jechin ture anamma gaafana achi ture mucaan kameennaan kana jedhan ishi maaltu akkamitti maaltu ta'ee gaafannaan awwaan hundumaa seera reefuu dhuftaa hinaan jedhe dhaggeeffadhu. Anamma akka nama tokkotti gastii galee yaada kennatu malee nama waa murteessus miti nama waddantaa tokko irraa qabu. Ishi Maarqos ammas gaaffii ijoolleen suni abbaa warraa qabaachuu sitti. Fakkeenyaaf kaleessa amma hin danda'e ragaa waliin deemuu barbaadeera. Ragaan waliin deemee bakka hidhaan sun itti jiru namni ta'e hidhamee jira. Amma fakkeenyaaf ragaa fuulaa waliin hin qabaasa fuula irraa murame malee an of hirkaa ragaa guutuun qabaa itti fakkeenyaaf. An amma hin danda'e kaleessa ragaan kee maali? Akkamitti? Eessatti? Ragaa gaafataan deemi. Amma argadhe ragaa argadheera. Yeroo jalqaban suuraa galmeessee kan jedhu kana galchi. Irra deebii barreessa. Kaameraa isa normaalii osoo hin taane kan fileetara qaba kaamerichi malee viidiyoo qaba jechuudha. Kun viidiyoodha jechuudha. Namni taa'u kuni viidiyoo natti ergitee jirti. Maaliif sanni taasa'u. Bakkichis immoo kunoo bakka kana fakkeenyaaf bakkichi barri eddeesiin nam taa'e jettee viidiyoon agarsiifte. Bakkuma sana taa'aa jirtis. Fakkeenyaaf viidiyoo sanaa ergiteetti jechuudha. Akka ragaatti kan isin dhiyeeffatte keessaa. Viidiyoo naa ergiteetti jechuudha waan kana. Isa fuula hidhame immoo nan qabaa jetteetti suuta isa iccitee ilaalla viidiyoo sin agarsiisuun barbaadu eeyyama siitiin ala isan taa'ee viidiyoo sekendii muraasaa kan waraabame natti ergiteetti. Maal godhe jedhee duraan erga naxxatee duraanoo si'a lama sadii nan naqa jetteetta maal godhe akkamitti silkii sirkaa fuudha maal godhe silkii sirkaa fuudhaan jedhe jennaan namni gaafa mana namaa dhufu isaan akkasuma mala isaaniitii jedhe okay ergasii booddee tole jedhee bakka itti naan liqinfamne naan mallee jechuudha. Achiin booddee silkii koo gaafa fuutee deemtu man gaafa waa gaarii fiddee. yaa እና silkii kee ergasii booddee akkam gootennaan mucaa jin kilaasii sana keessa jira obboleessa ishee jin isheen immoo dhuftee deebiti jedhe silkii koo numan gaafadhaa hin dhufa ammas dhaqee naa gaafata sii fide naan jetti jedhe sii fide naan jedhe mucaanii jedhe utuuman jedhuun eegaan buleedhe okay hamma kana yeroo isin mana sana keessa jirtan mucayyoo isin bira dhufte naan dhufte nyaata isinii fiddi nuu fiddi saanduchii wayfaa hojjettee nuu fiddi jedhe